Kan bultanii baga nagaan walitti deebine wanni inni dhiheessuu deemu sumuda 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 imaammanni afaanii Itoophiyaadha. Afaan Oromoo irratti dhiyeesse kan jedhu irraayin fakkeenyuma tokko fuudhee dhiheessuu barbaada. Gabaabumatti beeksisuudhaaf wanni Oromiyaan sirna kolonii jala jirti. Koloniin sirna saamiinsaati. Saamiinsa sana immoo akka uummanni hin mormanneef karaan itti ittisan tokko uummata kana eenyummaa isaa dhorkuudha. Akka ani Oromoodhaa jarri kun Oromoo miti na saamu jiranii jedhee akka namni yaada san hin qabaanneef eenyummaa uummata sanii dhorkuudha. Eenyummaa uummataa dhorkuudhaaf karaan ammoo irra gaariidha. Karaan irra tolaa ta'e eenyummaa nama sana afaan isaati. Afaan uummata sanii dhorkuudha. Afaan kana yogguunii fi uummanni yoo afaan isaa hin qabaanne aadaan isaatis ichumaan haqamti. Eenyummaan isaa ni haqamti. So ani eenyu ani abaluu if hin beeku waan irratti haa jirus hin beeku jechuudha. Inni kun egaa tokkummaa ka jedhaniini jechuudha. Filoosofii isaaniitti tokkummaa ka jedhaniini. Tokkummaa jechuun akkuma reefu himamaa ture afaan tokko aadaa takka amantii takka maalii hogguu akkas ta'e kan saamuu fi kan saamamulleen addan beekamu jechuudha. Kana keessatti yeroo afaan imaammata afaanii kan afaan biraa ukkaamsuu kana jala yogguu jarri hordofu yogguu imaammanni kun hojiirra jiru wal dhabbiin dhufa. Shoorarkaan dhufa. So conflict ichirraa badda jechuudha. Imaamanni afaanii kuni hogguu uummata tokko waa'ee afaan isaa kana jalaa haquudhaaf barbaaddu dubbii siyaasaa taati. Siyaasaan waldhabbiin siyaasaa hundumaa hammatti jechuudha. Kanarraa kan ka'e amma egaa wal barsiisa kanaan eega goone booda dhiheessa ammaa kana keessatti wanni inni dhiheessuu barbaadu waan imaammata jarri oofaa jiru kanaan kan ka'e afaan Oromoorra maaltu ga'ee kan jedhuuni tuttuquu barbaada. Afaan Oromoorra waan ga'e keessaa isuma tokkoon kaasa. Kuni maali? Standardization. Afaan Oromoo waaltina dhabu akka waaltoyne godhu. Afaan tokko yoo waaltoyne wal qunnamtii uummataatu laaffata. Laaftutti walii galuu hin danda'u. Boodatti harkifata jechuudha. Boodatti harkisuun san faayidaa wanni imaammata sanii keessa waan jiraati. Imaammata san keessatti afaan kana dadhabsiisuu hambisuu barbaadan sila. Garuu akkuma kanaan dura himametti sadarkaa amma ga'e kanarra kan ga'e afaan Oromoo qabsoodhaani. Qabsoodhaan haa ta'u haa fudhatanii fudhanne haa jedhanii malee karaa biraatiin irruma dalagaa jiran imaammata isaanii san hojiirra oolchuu irruma dalagaa jiran. Karaan irra dalaganiin tokko qaama afaan kanaaf hojjetu. Afaan waalteessuudhaaf jaarmee if danda'e sadarkaa biyyaatti kan dhaabbate waan kana jala deemuu barbaachisa. Jaarmeenyi akkasii akka hin jaaramne bajataas dhorkanii karaas itti cufaniiti ukkaamsan. Yoo waan jiru kanaas booreessuudhaaf maal godhuudhaaf karaa adda addaa sababa adda addaatitti dhimma bahaniiti hanga amma arkatame kanaahuu faalleessuudhaaf halkanii guyyaa irra dalagan. Waan irra dalagame keessaa tokko akkuma yaadattanitti amma
dhawaata qubeedhaa kana yoo yaadattan ta'e dhaabaa caa jechuun laabaa caa jennee haa jalqabnu waan jedhu keessa fidanii turan. Hanqam takkatti wanni san babal'attee wanna jettee kitaaba meeqa pablish godhanii eegas bayyanatanii warri dura dhaabbachuun dhufe. Waan akkas akkasii hedduu keessatti hojjechaa jiran. Amma mee waanuma waaltinaa kana laalchisee waaltinni karaa lamatti jira. Ka afaanii, ka dubbiitii fi ka barreessiiti. Barreessee keessatti barreessiin guyyaa keessa waan dhufe waan namni guyyaa keessaa uume waan beeknu waan jijjiiruuf wanni jechuufillee dandeenyu waan irratti hojjechuu dandeenyu kanaafin isuma sanirraa dubbachuu barbaada. Waa'ee qubee. Qubee hogguu jennu akkuma jennee akkuma beekamutti yaada jecha qubee jiru kana waa sadiif dhimma itti baana. Tokko letters harfiilee kan lammataa script waanuma barreeffamu kana hundaa'u qubee jennaani. Kaani ortograafiidha. Harfiini waan ijaan agarru kan barreessinee ijaan agarru. Sagaleen ammoo waan dhageenyu. Amma rakkina wanni kana keessatti wanni agarre tokko hogguu amma biyya ambaa tanatti afaan keenya barachuu fedhan warri alagaa kun barachuu fedhanii hogguu barsiisuuf wadda dhayitu wanni dura si gaafatan tokko afaan oromoo sagalee meeqa qabaa yaadu qubee fi sagaleen adda gaa akkuma jennetti sagalee meeqa qabaa yaadu wahuma kanarratti jecha tokko himuu hin dandeenye maaliif hin waalteeffamne jechuudha. Amma fakkeenyuma kanarraa hin waa tuttuquu barbaada. Akka bakka afaan oromoo sagalee meeqa qabaa jedhanii hogguu gaafatan warri biyya keessaa maal jedhanii himan warri alaa maal jedhanii himan warri alagaa ha qorate maal jedhanii himan jarri kun hundi wanni adda addaa qaba deebisaa adda addaa qaba. Amma deebisaa warra biyyaa amma dhaabbataan irratti ittiin hojjetamaa jiru Ethiopian People's Language Academy kan jedhamu gaafa dargii qormaata godhame tokko qubee saabaatiin kan godhame deebisanii qubee oromootitti deebisaniiti wanni sana kaayan. Amma akkuma agartanitti asirratti sagalee meeqa qaba jedhanii kaayani. Sagalee 27 consonants vowel shanii wajjin. Consonantii 27 akkitti godhani fi sagalee oromooti jedhaniitti hidhanii v sagalee oromooti jedhaniitti hidhanii tsaa sagalee oromooti jedhaniitti hidhanii zaallee itti hidhanii garuu kan irraa hambisanii jira. Amma sagalee haa jettu irraa hambisanii sagalee a giloota lolanii stop jedhaniini isii san irraa hambisan. Akka kanatti meeqa jedhan 27 godhan jechuudha. Egaa ilaala gaamma kan warra biraa laal warri deebisaa warri biraa kan sagalee meeqa qaba afaan oromoo kan jiruuf. Kitaaba diimaa keessaa afaan oromoo kan adda bilisummaa oromoo baase 91 kan baase keessatti 23 kaayan. 23 akkatti ta'e lama irraa hambisanii sagalee afaan oromoo keessa dhageenyu keessaa lama irraa hambisanii haa fi za irraa hambisan jechuudha. Sheekh Muhammad Rashaad qubee wanni uumuu keessatti qooda inni qabu namoonni beekaa. Inni 29 kanne. 29 kana keessa A jira, H jira, Tsaallee jira, Paa jira, Vaa jira. Itti fufa. Profeesar Xalaa'oon Gamtaa, Profeesar Kiyya Kaafaanii inni gaafa kaayu meeqa kaaye 1995tti kan katabe 26 kaaye. Kana keessatti P fi V itti hidhee ammoo A fi H irraa hambise. Hanqamta akka adda faffagoo jiran akkuma hubattanii fi kana hunda agarsiisaa jira fakkeenya kana hunda. Kan Dr. Absamadi. Dr. Absamad biyya keessatti kitaaba seera dhugaa afaan oromoo jedhee barreessee ture.
إن اللي دي جا خاية أنا خايس أمو هر سجله خاية تو الرأي رأسي أما ورا بيعلات التبانا هرمات دبي أفان أورمو سينا إساني بيتني واي قبي أورمو رتي ورا درو يعدا قبي لاتيني نكبر رئيسنو يعدا اللي هي خايس هاي جرقوني actually wonderful بيا خايس تقبعي garuu hammatti anfame alatti namni hedduun Haayilee Fidaatiitu qopheessee dubbiin isaa miti. Warra biyya keessaa qopheessee inni maxxansiisuu fi hiruu irratti qooda fudhatee jira ta'a. Isaan 30 godhan. Sagalee afaan Oromoo 30 godhan. Fa, va, ha, tsa, ja faatti ida'an. Kana keessaa egaa amma kana ilaala egaa 30 amma kuni. Inni biraa obbo Abiyyuu Galataa biyya alaatti kitaaba barreessee ture. Inni 23 godhe. Arraa hambisee, harraa hambisee, paa, vaa, zaa jara kanallee irraa hambisee 23 godhe. Amma lakkoofsa qofarraa hin himu jira malee waan dhawaataatii fi waan kaanii dubbachaa hin jiru beeka. Amma obbo Ibsaa Guutamaa immoo 27 godhe. Jara paa, vaa, zaa faatti ida'e aa fi haa irraa hambise. Obbo Mahdi Hamid Muudeetis akkasuma warra hir'isee abbaa urjii kaan amma warra alagaatitti deemina. Warri alagaa sagalee meeqa wanni Oromootiif kannee kayyootti deemina. To check brothers warri dura afaan Oromoo sagalee qubee laatiniitiin barreessee wanni irraa mul'atu tokko isaanii isaan 1845tti katabanii 24 kaayanii za pa va irraa hambisanii ammoo itti hidhanii jiran. Kaan warri alaamas katabe Hodgson Walker 1922tti kataban isaan 25 godhanii A fi haa irraa hambisanii pa baa wanni kata'e tokko godhanii haa itti hidhanii 25 godhan. Morenoon hedduu beekamaadha. Wanni afaan Oromoo wanna godhuu irratti 1939tti xaaliyaaniidha. Inni 28 kaa'e. A, pa, va itti hidhee haa irraa hambise. Akkasuma Cheerolliin 28 kaa'e. Akkasuma Anjeebiskiin 26 kaa'e. Inni zaa irraa hambise. Warra alaa keessaa ammallee kan biraa Yooret 1992 nama Spanish Spainii Katalaan biyya sanatti qormaata goote isiin 25 goote haa itti hidhaate zaa ammoo irraa buufte 25tti dhaabde. Clemens isiinis nama biyya sanatti godhe Minnesotatti dalayde actually 25 goote haa itti hidhaate zaa ammoo irraa buufte. Booda kanii irra complete tahee kaniin arge Owens, Jonathan Owens inni 26 kaa'e. So waa'ee haa fi kaa kana akka gaariitti nama ibsa keessaa tokko. Alofoon jedhanii haa fi kaan bakkatti ol jijjiiruu qaba. Isa akkasitti kaa'e. Wanni guddaan amma asirraa jechuu barbaadu dhumarratti waan akkanaa kana fa'aa irratti hojjechuu ni dandeenya. Jaarmanni keenya qormaataa fi qoraasuma afaan Oromoo waltajjii qormaataa fi qoraasuma afaan Oromoo waan akkanaa kana irratti hojjenna jenneeti
dhaabbanne. Amma wanni kaa'ima amma lafaa ka'e bara sadeessaa keessa jirra. Garuu qoosaa keessatti waan keessattuu waa'ee walteessoo afaan Oromoo irratti waan dalagamuu danda'a. Kanaaf wanni dhaamuu barbaadu qoosa waan kana wanni keessatti qabatee ajandaa isaa keessatti qabatee akkaataa qormaanni afaan Oromoo waliin dhaabbatinsaan itti fufu irratti yoo hojjete waan akkanaa diskiripansii wal dhadhaba akkanaa kana fa'aa irratti hojjechuu dandeenya. Kanumaan dhaamuu barbaada waan na dhaggeeffatanii fi galatooma.